Hello, Obbo Miiloo Urgeessaa, obboleessa Obbo Battee Urgeessaa kan tibbana yookiin dheengaddaa ajjeefamedha. Mee amma gara maqeettane bilbilaati jira. Akka maatiitti akkamitti Obbo Battee Urgeessaa akka ajjeefame maaltu irra ga'ee maatiin edda argitanii maaltu ta'ee kan jedhu mee jalqaba kaasiti mee nutti Battee Urgeessaa yoom maqee ga'ee wanti kun yoom irratti raawwatame sanarraa kaanee waan jiru hundumaa mee nutti himi. Hayyee maqaan koo akkuma dursitee ati kaafte Miiloo Urgeessaa jedhama. Obboleessa Quxisuu sadaffaa Obbo Battee Urgeessaa kan gadda magaalaa Maqii iddoo dhaloota isaatti dhufee wareegameeti. Obbo Batteen egaa maatiin isaas jireenyi isaas as ture wanti xinnaa waa guddatu maatii isaa ittiin jiraachisu magaalaa kanaa qaba ture. Isuma laaluu fi maatiis gaafachuuf egaa iddoo jireenya isaa Finfinnee laga Xaafoorraa kan ka'ee dhufe. Egaa maal qabaa laaluu dhufe? Of eeggannoo isaaf jecha guyyaa dhufu yeroo baay'ee naasa'u ture. Garuu amma informationiin qabuun guyyaa wiixataarraa jalqabee akka as turetti kana ture egaa. Mee Batteen gara Maqii maal qabeenya qaba jette maaliif achi deddeebi'a? Qabeenya amma kana jedhamu osoo hin ta'in waanuma lafuma maatiin qabu irratti kuduraa fi muduraa xiqqoo kana wayii akka maatiitti oomishna. Isuma laallachuuf egaa kan dhufe. Maatiis immoo akka maatiitti gaafachuudhaaf haati isaas haati keenyas as jiru waan ta'e. Meegaa amma yeroo baay'ee akka duraanaa sofnettis yeroo dhufee hoteela qabateeti achuma deemaa seeftii isaatiifis iddoo jijjiirratee naan jettee turte. Hoteela qabate sana maaltu ta'e mee amma dhumaatti waan jiru nutti himi. Hoteela sanitti wanti ta'e egaa inni ciisichumaaf deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan pensiyoona Abbabaa Giraazmaach jedhamu naannoon isaa maqaan addaa Nook naannoo jedhamutti kan argamudha. Achi baasaniiti egaa halkan akkuma siin jedhe halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii sukkanneessaa dhalli namaa utuu nama laaluu namarratti fudhachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye godhanii ajjeesanii bineensi akka nyaatutti haala mijeessanii naannoo balfi raqni adda addaa itti gatamu naannoo bineensi itti baay'atu itti gatanii biraa deeman. Mee sana dura hosteela kana kan fuudhanii deemanii namoota meeqa ta'uu warra uffanni isaan uffatan wanti isaan dubbatan maal ture wanti dhageessan jira? Egaa achi fuudhanii yoo deeman ammatti maaltu akka ture nama meeqaan fuudhanii akka deeman hin nageenye. Garuu warra reception irraa kan information fudhanne achi buluusaa dhuguma achi buluusaa garuu meeshaa qabatee dhufne qodaan inni qabatee dhufe hin jiru jennee yoo gaafannu hin jiru akkamitti bartanii jennaan maaliifin qulqulleessitoonni keenya yoo qulqulleessan meeshaa homaatu hin arganne kana kan jiru nuun jedhanii ragaa kana nu kennane kanarraa kan hafe ragaa biraa waardiyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf haala kamiin nama meeqaan
eenyu akka fuudhee achi bahe kana ragaa argatuu hin dandeenye garuu eega fuudhanii iddoo ajjechaa isaa geessanii booda kan taateen kun yoo ta'u dhimma biraatiif namoota socho'an. Maaliif naannoon isaa naannoo akka baadiyyaati beelladatu jira beellada san immoo waraabessi attack yookaan bineensonni adda addaa attack jalaa godhuudhaaf yoo yaalii yoo godhu isa gachisiisuudhaaf warra asii achi fiigantu informationii kana nuu kenne patrooliidhaan akka dhufan patroolii san ibsaa sirriitti dheeressanii akka isaanitti ibsan eega ibsaa kana itti ibsanii booda immoo warroonni kun ofii isaaniitis naanii bakka qabatanii wantoota san akka itti hordofaa turan informationii kan nutti himani hordoffiuma isaanii kanaan egaa taateen kun jalqabaa ka'ee amma dhumaatti amma isa ajjeesanii deemanitti ragaa'uma isaan nuu kennan irraa ka'ee yoon sitti immoo patroolii gubbaa nama 4 ture 2 keessaa ba'anii humni hidhate kun jechuudha. Inni tokko immoo ajaja keessaa dabarsaa ture jedhanii. Makiinaa keessa? Kana makiinaa keessa taa'ee afaan Oromootiin ajaja dabarsaa ture jedhanii. Makiinaa akkamiiti? Makiinaa kana gaa reenjariidha jedhanii. Reenjariin kun keessaa kam akka ta'e gaa addan baafne. Kanatu ture. Mee iddoon itti isa ajjeesan kana rasaasa hedduun akka ajjeefamedha. Iddoo balfaati kan jedhudha. Otoo namoonni sun arguu baatanii carraa maal ta'a reenfisaati. Lammata immoo erganni ajjeefame inni galgala reenfi kun kan argame bariitu isaati jechuudha. Mee waan kana nutti himi. Ilaaligaa hammeenyi isaanii isa kanadha. Kan baay'ee adda isaan godhu. Ajjechaa irra darbee egaa ajjeesanii booda yaanni isaanii kaayyoon isaanii bineensi akka nyaatee awwaalchuma gootaatillee akkan argan akka qaanaa'u maatiinis akka qaanaa'u demoralized akka ta'u haamileen akka cabudha kaayyoon isaanii ajjeesanii bineensaaf laatanii deeman. Waaqni isas gargaaree gootummaa isaas akka kanaan akka ibsamuuf yoo barbaadu garuu namootni naannoo sana jiran bineensa irraa eegaa bulanii ganamaan isa qaqqabsiisan. Ganama saagaa eenyutu dura dhaqee poolisiin akka dhaqeedha kan odeeffannoon jiru dura eenyutu dhaqee argee maaltu ta'e ganama sana gaa? Egaa nuyi akka maatiitti baay'ee lee taaneeti kan achi geenye karaanis dheeraa ture. Iddoon jirurraa iddoon inni itti du'e baay'ee gargar fagaata. Garuu namootni naannoo sana sababa hojiitiif socho'an arganiiti maatii nama nu beekuu danda'utti bilbilanii. Nuyi garuma akkuma informationiin kun nu ga'een egaa hiiknee yoo dhaqnu namootni achi turan informationii kana nu kenne poolisoonni dhufanii suuraa kaafatanii qalawwaa 6 kan ittiin dha'an rasaasa inni ittiin dha'an lakkaawwatanii naannoo sana akka turan. Yoo nu achi geenyuuti immoo birmannaan uummataa baay'ataa ufuu isaa arginaan yaa amma kunis tilmaama keenya hookarriin ka'aa yaada jedhurra ka'anii dhiisanii deeman. Silaa akka qaama seeraatti akka qaama dhimmi kun ilaallatuutti maatii wajjiniin gargaarsa godhanii reenfa san qabatanii gara hospitaalaa deemanii waan barbaachisu godhu turan. Garuu kun egaa kan mul'isu mootummaas ta'e qaamni biraa waan kana ilaaluu danda'us akka hin jirretti mootummaanis akka hin jirretti nu argisiisa. Maaliifin even sana boodallee taatee kana namtichi kun gootni kun du'uunsaa isaaniyyuu miidheera utuu beekanii achuma boodallee dhufanii nu haasofsiisu turan utuu dhuguma waan kanaa fedhii qabaatan dhuguma mootummaa ta'anii
otuu jiraatanii waan kana godhu turan garuu gochuu hin dandeenye. Kanas isaan dhufanii manattillee dhufanii namni qaamumti seeraa tokko dhufee nu gaafatee hin jiru. Nu wajjiniinis karaa dheeraa deemnee dhufnee reeffa san qabneeti magaalaa dhumaa hamma dhumaati kan deemne. Kana gidduutti illee namni tokko maaltu ta'e maaltu uumame jedhee namni nu gaafatee hin jiru. Kana ture egaa taateensa. Mee Mana hammaataa ture. iddoonni silaa bulu hoteela iddoonni fuudhanii fi iddoonni itti isaan baasanii itti ajjeesan ammam walirraa fagaata? Iddoon isaan itti fuudhanii itti ajjeesan kiiloomeetira 2 hin ta'a. Hayyee egaa ganama isaa poolisiin dhufee waan hojjetu hojjetee qalawaa jette jahaansaa fudhatanii deemanii sana booda hin deebine sirreenfadda argattanii booda reenfa sana adda fuutanii booda hospitaala geessitanii akka qoratamu yaaliin gootan jira yoo ta'u baate maaliif? Yaaliin goone hin jiru gaa akka maatiitti rifaatuu guddaa keessa jirra. Maalifiin kan wareegame nuyi akka maatiitti uummata Oromoo jalaa moo akka sabaatti kan wareegame. Namni dhaga'u hunduu rifaatuu kana keessa ta'eeti moorgaa waan kanarratti fookas ta'ee kan alaarti sila maatis gochuu danda'u qaama seeraa kana ture. Nuyi gaa ofootuu rifaatii kana keessa jirra. Rifaatuu kana keessa taanee immoo waan kana hunda tartiibaan yaadannee akkamitti gochuu dandeenya. Kana utuma moo gochuus dandeenye haalli isaa baay'ee ulfaataadha. Maalifiin haalli jiru haalli amma jiru kana duras ta'aa ture waan baay'ee nama sodaachisu waan abdii nama kutachiisu waan ta'eef kanarraa gaa tilmaama keenya taane wanti kun hokkaruma biraa nutti kaasinnaa laata. Jeequmsa biraa nutti fidinnaa laata. Isa du'a gootaa du'e kana vaaliyuun jalaa dhabsiisunnaa laata shakkii jedhurraa kan ka'e kana gochuu dandeenye kanatti jiran siin jedha. Mee gara maatiitiin yeroo baay'ee hin dhufin akka jettanii hin dhaga'ama. Yeroo garana hin dhufinii sababa security naannoo sana jiruun jettaniin batteen maal jedha ture? Bateen egaa akkuma isin baay'een itti beektanidha. Nuyi akka maatiitti beekna. Isin immoo nu caalaa beektu. Ijjannoo inni qabuuni, murannoo inni qabuuni, haasaa inni godhuuni. Egaa kanarraa ka'ee yoo nu isa sodaachisu illee yaannu lubbuun koo lubbuu guyyaa guyyaan uummatni Oromoo wareegama itti kafalu dhalli Oromoo itti du'aa ooluun olii miti. Maatii qabdaa yoo jennuun maatiin koos kan dhalli isaanii guyyaa guyyaatti irraa harca'aa oolu. Oromummaan isaanii Oromummaa ta'ee anaamoo Oromummaa ittiin sodaadhu ta'uun qabu. Hireen ijoollee koos hiree dhala Oromoo ijoollee isaanii irraa guyyaa guyyaatti sababa malee balleessaa malee du'aa oolan sanirraa addaa miti. Kan jedhu deebii deebisa. Kanaafummoo maal qabna reen? Deebiin qabnu uma callise. Kana waan sakkii gochuullee barbaadu. Transportiin inni fayyadamullee transportii public namni uummanni baadiyyaa fi uummanni magaalaa itti fayyadamuudha. Yoo baay'eetti baajaajillee immoo fayyadamu. Dhimma isaatillee fixachuudhaaf bakka tokkoo gara biraa yoo deemu miilla isaatiin socho'a. Maalifiin egaa dhugaa qaba. Dhugaatu na bira jira jedhee waan yaaduuf kana hundaa onnatee garuu gaa maal gadheetu nama galaafataa ture. Gadheen garuu galaafatte. Mee akka dhagahamaa jirutti guyyaan awwaalchisaa guyyaa har'aa akkamisa akka ta'edha. Kan inni otoo jalqaba irratti yeroo haasofnu nutti himte tarii warra nu dhaggeeffatuuf
guyyaa kana sirriitti ittimtee iddoo isaas ittimtee namoota dhufuu danda'anii fi kaan immoo maaliif ariifatanii kan jedhan illee jira. Kanaafis sababni isaa maal akka ta'e nutti himuu dandeessa? Egaa kuni ariifannaan sababootuma rukuttaan qaama isaatirratti ta'ee jiru baay'ee hammaataa fi jibbisiisaa ta'erraa kan ka'edha. Maaliifin rasaasaan mataa isaarra baay'ee dhaame, cinaacha isaarras akkasuma iddoo baay'eedhaan dhiigni keessaa yaa'a. Kana egaa akka maatiitti yoo teessee ilaaltu immoo baay'ee ulfaataadha. Baay'ee immoo namuma si yaaddeessa. Maaliif tasgabbiin argatu, keessi kee boqonnaan argatu. Maatiin immoo kana akka maatiitti yaada egaa dandeettii ittiin obsu, ittiin waa'ee yeroo dabarfatuu danda'u. Akka gootummaa isaati bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa wal dhaggeessisee sirnuma awwaalchaa kabaja guddaa qabu wayiiti sila gaggeeffamuu kan qabu. Garuu isaan godhuuf egaa xinnoo haalonni ammas jiran akka maatiitti waan ulfaataa ta'e awwaalcha isaas asuma godhuu filanne. Dabalataan immoo waadaa'uma inni haadha manaa isaas galfateedha. Maaliifin dhumni kan koo maqi ta'uu qabaa, iddooma dhalootaa kootti awwaalamuu qabaa, waadaa jedhu na galchisiisee. Kanaaf waadaa isaa kana nyaachuu hin danda'u, dirqamaa asumatti awwaalamuu qabaa yaada jedhu waan dhiyeessiteef. Kanumarraa ka'ee gaafa sa'aatii 6tti magaalaa Maqii waldaa kiristaanaa Masarata Kiristoos jedhamutti awwaalcha isaa gochuuf murteessine. Kana kan. Mee gara maatii isaatti adeebinu Bobattee Urgeessaa ijoollee meeqa qabaa? Achumaanii egaa ijoolleen kun gargaarsa barbaadu. Maatii kana maatii isaa dirree irratti faca'e kana innillee tokkichaaf du'e uummanni gargaaruudha barbaada. Attamitti gargaaruu danda'u? Kanaan mee fidhagaa. Dhugaadha, ijoollee 4 qaba. Abbaa ijoollee 4ti. Garuu waa'een isaanii isa yaaddessee hin beeku. Otuu isaa yaaddessee hin sodaata ture. Dhugaa dhiisee harka maratee mana isaatti deebi'ee jireenya qonaa wayya jedhee filata ture. Inni garuu shakkii akkasii, sodaa akkasii keessa isaa waan hin turreefi maatii isaas kanaga. Hireen ijoollee Oromoo, hireen dhala Oromoo qaqqabe, ijoollee kootis yoo qaqqabe anaaf inni ajaa'ibaa miti kan jedhu murteeffatee dhugaa irratti cichee ofirra darbee silaa qaamuma mootummaa jedhu kanayyuu isaaniifiyyuu fayyadaa ture. Isaanuyyuu waan afaan isaaniitii onnee qabaatanii dubbachuu hin dandeenye dubbataafii ture. Kana egaa gargaarsi hin barbaachisaa garuu karaama seera qabeessa ta'een, karaa sirrii ta'een namoota dhuunfaa gamaa gamanaan dhuunfaan akka socho'an osoo hin ta'in karaama ofishaal ta'een keessattuu karaa waldaa Maccaaf Tuulamaa kanaan utuu ta'ee yaada jedhu qabnaa. Yoo gargaarsis kan dhufu ta'e maaliif inni rijeekti gochuun hin danda'amu. Innis maal qabaa? Sabuma kanaaf qabsaa'ee, sabuma kanaaf du'ee, sabuma kanaaf lubbuun isaa amma jirtuttis qoma dhiibee uummatuma bal'aa kana abdateeti. Qoma dhiibee dhugaa qaburra cichee ofii isaatii otuu hin jiraatiin, kiisii otuu hin qabaatiin nama danda'u gargaaree, kan hin qabne immoo kadhateefi yoo danda'e gargaarsa barbaadeefi numarraa jalqabee, maatii isaatirraa jalqabee, hiriyoota isaatiif namoota waa gochuufii danda'u hundaafuu godhaa ture. Kanatu jira. Gargaarsi yoo argama ta'e karaama paabliik ta'een, seera qabeessa ta'een, harcaatii fi faffacaatii malee akkuma nammasiin jedhe kana otuu
karaa saniin deeme kan jedhu maatii wajjiniinis mari'ataa turre haadha manaasaa wajjiniinis kanan siin jedha. Tole Miloo Urgeessaa obboleessaa obbo Baatii Battee Urgeessaati. Hangama kiyyaan amma fixe wanti nu hafe jettu wanti uummatatti dhaammattu yoo jiraate akka obboleessatti carraan kunooti. Ayyee galatoomii carraa kana naa kennite jajjabeessuu keessaniif isinis akka miidiyaatti baay'ee galatoomaa. Uummanni Oromoos kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa kan biyya alaas kan biyya keessaas hundi isaaniitu nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii sagaleedhaan waan qabaniin haamilee nu ta'anii yeroo gaddaa yeroo cimaa kana yeroo ulfaataa kana nu wajjin ta'anii dabarsuu warra yaalaa jiraniin uummatuma Oromoo hundaan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jedhanii galanni keessan egaa bilisummaa obboleessi kiyya hangaf Battee Urgeessaa amma biyya lafaa kanarra jiru qabsaa'aa ture itti dadhabaa ture isinii haa ta'u bilisummaa san isinii haa ta'u ulfaadhaa isinis nu jajjabaadhaa jedha galatoomaa. Teessa galatoomii dargaggoo Miloo Urgeessaa obboleessaa obbo Battee Urgeessaati. Egaa nutis akka OMN'tti maatii fira hiriyoota isaa warra dinqisiifattoota isaa walumaa galatti immoo uummata Oromoo kan inni mirga isaatiif bilisummaa isaatiif qabsaa'aa tureef jajjabina hawwinaa akka maatiitti Rabbi sinaa jajjabeessu Waaqayyoon sinaa jajjabeessu jedha.